Kam jirtu naguma fayyaadha har'aa fi mata duree tokko isiniif qabadhee dhiyeessee mata duree kana keessatti akkamitti pirezenteeshinii dhiyeessina yookaan immoo keessattuu teessisii keenya akkamitti dhiyeessina waan jedhan irratti waan muraasa ka'umsa ta'u isiniif dhiyeessuuf yaala. Egaa isa kana keessatti wanti ilaallu waan gurguddoo sadii ta'an ni jalqaba. Maalinni presentation jechuun yookaan presentation skill jechuun maal jechuudha? Barbaachisummaan presentation skill hoo maal inni? Gosoonni presentation hoo maal fa'aadha waan jedhan kaasne gosoota presentation kan keessaa tokko teessisii dhiyeessuudha. Kanaaf teessisii akkamitti dhiyeessina? Odoon dhiyeessin immoo dursa maal gochuu qabna wantoota jedhan ilaallaa. Wajjidduu presentation itti maal goona, after presentation immoo maal goona waan jedhan waan muraasa ilaallaa. Inni jalqaba presentation skill jechuun maal jechuudha? Presentation skill waan jennu kun the ability that people use to deliver information to different kinds of audience in an effective and engaging manner. Egaa maal inni presentation skill jechuun odeeffannoo ta'e wayii karaa qulqulluu ta'een, karaa gahumsa qabu, karaa hirmaachisaa ta'een qaama biraan gahuu qabu sana biraatiin gahuudha waan jedhu kana qaba. Or quality namni tokko qabaachuu qabu zan waan namni tokko qabaachuu qabu ta'e isa kana keessatti immoo waan ta'e wayii, waan barreeffame, waan dhiyaate wayii qaama barbaachisu biraan karaa ifaa fi bu'a qabeessa ta'eetiin gahuudha. Akka waliigalatti presentation skill jechuun waan qopheessine, waan nama biraan gahuu barbaanne tokko karaa bu'a qabeessa ta'een, karaa ifa ta'een akkasuma karaa hirmaachisaa ta'eetiin gahuuniin presentation skill jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Inni biraa importansii isaatii maaliif nu barbaachisaadha? Egaa jireenya keenya keessatti dhiyeessuun waan dhaleessuun waan baratame jechuudha. Kanaaf waan dhiyeessinu sana nama bira gahuu barbaadu sanaatiif karaa ifa ta'een, karaa namni sun hubachuu danda'uun akka gahuutiif carraa kan nu kennisiisudha. Keessattuu gama hooggansaatiin immoo ilaallu hooggansa keessatti hoogganuu keessatti fi presentation skilliin wantoota wal qabatanii deeman yookaan wantoota adda hin baasne jechuudha. Leadership jiraatna ta'an presentation hin jira jechuudha. Kanaaf namni present godhu sun haala gaariitiin dhiyeessuu fi skillii kana qabaachuun baay'ee isa barbaachisa jechuudha. Maaliif waan dhiyeessu sana sirriitti namoota biraan gahuu danda'a waan ta'eef. Inni biroo types of presentationidha. Types of presentation waliitiin wal qabatee maa inni types of presentation inni jalqaba providing information dha. Odeeffannoo qaama adda addaa biraan gahuudha. Presentation type lammaffaa skillii adda addaa barsiisuudha. Inni sadaffaa reporting progress. Reportii adda addaa kan gabaasa adda addaa dhimma adda addaa irratti dhiyeessuudha. Inni afuraffaan selling a product or wantoota services wantoota adda addaa qaama barbaadu gurguruu barbaadu biraatiif beeksisuuf haalli nuti dhiyeessinu jira. Inni biroo mootuu murteewwan adda addaa murteessuuf kan nuti fayyadamu jira. Sanaatii olii mootuu solving the problems rakkoolee nu qunnaman karaa itti furre dhiyeessuuf itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Egaa kana keessaa nuti har'aa kan ilaallu waa'ee isa tokkottaa kunis waa'ee isa thesis presentationiitiin wal dhifama. Thesis presentationiitiin wal qabatee kan ilaallu ta'a. Egaa thesis presentationiif yoo dhiyaannu oduun dhiyaatiin dura PowerPointii keenya qopheessinaa. Presentationii PowerPointiin keenya slaidii 20 hanga 30 yookaan 20 hanga 25 kan qabate ta'uu qaba. Kanaaf slaidii jalqabaa irratti odeeffannoon hammatamuu qabu jira. Mata dureen maqaan yuunivarsiitii akkasuma eenyu dhiyeesse, mata dureen maaliif dhiyaata, advaayizar eenyu waan jedhan kun dhiyaachuu qaba. Slaidii lammaffaa irratti immoo outline presentation mata dureen presentation sun maal of keessatti qabata waan jedhu kana kan keessatti ilaallu yookaan hammachiisnu ta'a. Isa sadaffaa irratti wanti asirratti hubatamu qabu maalini wanni outline irra keenya sana order isaa sana sirriitti kaa'uu qabna. Durarra background, then statement of problem, then objective jennee yookiin yoo dhiyeessinullee objective step sana hordofnee dhiyeessuu qabna waan jedhu kanadha. Na hanga danda'ameen slaayidiin keenya waan gaggabaabaa ta'e qabaachuu qaba. Kanaaf duratti carraa birootiin walitti deebina akkamitti slaayidii qopheeffannaa waan jedhu har'a waa'ee presentation irratti xiyyeeffannaa. Then before presentation maaltu nurraa eeggamadha
before presentation waan gochuu qabnu keessaa tokko ensure your physical and mental and psychological readiness. Waan hunda dura wanni nuti hojjechuu qabnu tokko isa kanadha. Qophaa'uu ta'uu qabna jechuudha. Physically uffata sagantichaan simatu, mentally sammuu keenya akkasuma immoo readiness psychologically sodaatirraa bilisa taanee argamu irraa jiraata. Akkasuma immoo presentationii dhiyeessinu sana again practice gochuu qabna jechuudha. Waan dhiyeessuuf deemnu sana irra deddeebinee dhiyeessuun irraa eegama. Gama birootiin yommuu dhiyeessuuf dhufnu dursinee argamuu danda'u qaban. Maaliif akkuma jedhamu exam time dura daqiiqaa 30 dursanii argamuu barbaachisaadha. Maaliif muddamuun waa hedduu miis gochuu nu dandeessisa waan ta'eef dursinee dhufnee yeroo isaatiin akkasuma bakka difeensiin itti buunu sana bakka itti dhiyeessinu sana beekuun irraa eegama jechuudha. Yoo barfanne waa hedduu miis gochuu dandeenya waan ta'eef before presentation wantoota kan hojjechuu qabna. During presentation homaa lagoon inni jalqabaa present your work as per given time. Waan nu kenname sana yeroo kennamte keessatti dhiyeessuudha. Daqiiqaa 20 nu kenname kana daqiiqaa 20 sana keessatti dhiyeessuu qabna. Wanni dura dursinee practice gochuu qabnu sana waan ta'eef. Inni lammaffaan slaayidii irratti sleep ta'u yookaan guutumaan guutuutti waan jiru hunda slaayidii irraa dubbisuun hin barbaachisu jechuudha. Inni kun maal agarsiisa? Dhimma sana akka nuti hubannee fi dhimma sana irratti akka nuti qophaa'in agarsiisa jechuudha. Kanaaf kana hubachuutiin maaltu taasifamuu qaba jechuudha. Hanga danda'ameen slaayidii irratti waan ijoo qofatu kaa'ama. Mostly wantoota sana laallee qofa yaadicha ibsaa bal'isaa deemutu nurra jiraatadha. Inni biroo yeroo presentation wanti gochuu qabnu unnecessary detail baay'isuu qabnu. Wanna jiru irratti qabxii ijoo qofa irratti xiyyeeffachuu qabnu malee qabxii tokko ibsuuf jennee yeroo keenya fixuu hin qabnu jechuudha. Gama birootiin yeroo dhiyeessinu waan sodaa jedhamu keessa bilisa ta'uu qabna. Sodaachuu hin qabnu jechuudha. Sodaa waan jedhu kana hin qabnu. Dura irra deddeebinee practice gochuu waraqaa keenya sirriitti dubbisuu qabna. Zan sodaa waan jedhamu kana bilisa ta'uu danda'u qabna. Free taanee waan dhiyeessuu danda'u qabna. Akkasuma immoo dhiyeessuuf yoo dhiyaannu namoota fuula ifa ta'een, fuula miidhagaa ta'een fudhachuu qabna. Yeroo akkasii sana positive energy jaratti release gochuutiif yookaan jara biratti positive energy geessuuf carraa nuti qabnu guddaa waan ta'eef mostly free ta'uu qabna waan jedhu kana. Inni biroo yeroo presentationii yeroo gaafiin tokko gaafatamuu malla. Gaafiin nuti gaafatamuuf yaadni fi nuti yaadiin gaafatamuu dandeenya jechuudha. Kana expected and unexpected question isa jennu sana. Kanaaf yeroo sanaatti rifachuu hin qabnu jechuudha. Yeroo sanaatti rifachuu hin qabnu. Waan gaafiin adda addaa akka gaafatamuu danda'u beekuun irra jiraata. Akkasuma akkuma dura kaasnee presentationii keessan boring ta'uu hin qabu. Nama kan ifachiisu ta'uu hin qabu. Waan gaggabaabaa fi waan bareeda ta'e ta'uu danda'u qabaata. Then after presentation maal goonadha? After presentation wanti nuti goonu properly record all questions and comment. Yaada advisoroota examineroota biraa isinii kennaman akkasuma immoo chairmanii biraa kennamu tokkoon isa gaafilee hunda isaa galmeessuu barbaachisa. Akkasuma immoo koomentoota kennan qabachuun ni barbaachisa. Kanaaf yaadannoo fi qalama qabatanii dhiyaachuun ni barbaachisa jechuudha. Then kun maal faayidaa qaba? Tokkoffaa gaafii hedduu arganna. Gaafii sana keessaa immoo Q question gaafii dafnee deebisnee gatiitti argachuu dandeenyu akka barreeffannuuf carraa nu kenna. Lammaffaa koomentii keenya keessatti riisarchii keenya sana of duratti publish gochuu dandeenya. Sababa adda addaatiif itti fayyadamuu dandeenya. Kanaaf isa sanaatiif waan ka'umsa ta'e wayii argachuu nu dandeessisa jechuudha. Kanaaf kana hubannee sirriitti waan jiru galmeessaa qabachaa deemuun nurraa eegama. Inni biroo waan Q question jennu kana sirriitti ilaaluu danda'u qabanna. Waan Q question jennu kun gaafilee nuti salphaatti deebisuu dandeenya. Gaafilee dhimmoota nuti sirriitti beeknu jechuudha. Gaafilee akkasii kanaaf deebii atattamaan kennine jiru. Wanti akkanaa kunniin maal nu fayyada? Namoonni examineroonni keenya dhimma sana hanga nu hubanne akka sirriitti beekan nu gargaara. Wanti biroo maal inni yeroo keenya deebii bal'isnee deebisuuf sirriitti ibsa bal'aa itti kennuuf jennee yeroo qisaasuu hin qabnu jechuudha. Wantoota ijoo ta'an qofa irratti deebii kennaa deemuun
nurraa eegama. Kanaaf isa kanarratti sirriitti of eeggachuun nurraa barbaachisa. Qabxiin inni afuraffaan after presentation nuti gochuu qabnu maal inni feedbackiin nuu kennamuu jira exaamineroota irraa yaadni nuu kennamuu jira. Yaada kennamu sana hunda fudhachuu hin qabnu jechuudha. Yeroo tokko tokko nu qoruutiif wanni isaan nuuf kaasan jiraachuu mala. Kanaaf waan jiru irratti sirriitti react goonee sirriitti ofirraa defend gochuu qabna. Mataan isaatti iyyuu defensiidha waan ta'eef. Kanaaf isa kanarratti sirriitti of eeggannoo gochuu qabna. Akkasumas yeroo komentiin nuuf kennamu, komentii nuu kennamu irratti always we have to accept only right gaps. Gaappiiwwan sirrii ta'an qofa fudhachuun nurraa eegama jechuudha. Sanaatiin ala komentii jiru hunda ofitti fudhanne sammisiif taana jechuudha. Waan jirurra ofirraa deebisuutiif karaa yookaan carraa hin argannu jechuudha. Kana hubannee right gaps wantoota ijoo dadhabina akka dadhabina keenya ta'u kan akka gaappii keenya qofa fudhachuun nurraa eegama. After presentation wanni tokko maal inni gaafileen hedduu dhiyaatuu danda'u, komentiin hedduun dhiyaachuu danda'a. Wanta yaada kennamu sana akka academic exercise'itti ilaaluu qabna jechuudha. Yeroo adda addaa namni yoo gaafiin itti baay'atu ni rifata, yoo komentiin itti baay'atu ni rifata. Wanni akkasii sun hin barbaachisu. Kuni neecharii akademiitii waan jedhu kana sirriitti beekuun, sirriitti hubachuun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf kana beeknee sirriitti itti qophaa'uun nurraa eegama. Haala kanaan yoo defend goone bu'aa gaarii argachuu malla waan jedhu kana kaasuu barbaade. Egaa akka waliigalaatti wanni har'a ilaalle waa'ee defense skilliiti. Defense skillii keessatti yookaan immoo presentation skillii keessatti maal gochuu qabna waan jedhudha. Kanaaf presentation waan qopheessine tokko karaa salphaa fi ifa ta'ee fi qaama beekuu barbaachisu biraan gahuu akka ta'e hubatamuu qaba. Qophiin keenya before presentation wanti nuti gochuu qabnu mentally stable ta'uu qabna. Waan dhiyeessinu sana sirriitti irra deddeebinee itti qophaa'uun nurraa eegama. Yeroo presentation immoo sa'aatii eegnee dhimmoota ijoo xiyyeeffatamuu qabu irratti xiyyeeffannee deemuun nurraa eegama jechuudha. Then yeroo presentation guutumaan guutuutti slide irratti maxxanuu hin qabnu jechuudha. Slide irraa waan jiru guutuu dubbisuu hin qabnu. Slide irratti key words qofatu hammatamuu qaba. Kanaaf isa kan irratti xiyyeeffannaa guddaa gochuu fi yeroo xumuruuf yaaluudha. Dhuma irratti immoo after presentation gaafilee nuuf dhiyaatan hunda sirriitti galmeeffachuun, sirriitti qabachuun nurraa eegama. Zaan inni kun maal nu fayyada? Gaafilee key question, gaafilee ijoo beeknu, sirriitti beeknu irratti akka react goonuutiif carraa nu kenna jechuudha. Kanaaf isa kanarratti sirriitti xiyyeeffachuun nurraa eegama. Akkasuma immoo gaafiin yoo nutti baay'atu rifachuu hin qabnu waan jedhu kana isiniif kaasuu barbaada. Warri defend gootaniif carraa gaarii isiniif haa ta'u jedha. Ergaa kana hiriyoota keessan biraan gahaa peejii yookaan yuutuubii kanallee subscribe godhaa. Namoonni biroollee subscribe akka godhan carraa kennaaf jechuu barbaada. Waan hordoftaniif, waan dhaggeeffattaniif galatoomaa.